Pastor Masgabun jadi harang karena kali cuma jemare garu anak tishaga sinimbe gofta sanaim bisu gofta Yesus goftara goftan sabes rairi o ademso gara kanani to gagalu ademan garat kane chadem tani nimit har gar dem tani khara harawa gara barbare ke sani udut gara ani jebum dem yaade ke sani mit o to ka yaade sani ti guyam ka janat garuy yaade mo tadi diwani officer gar su sway barbare sani sa kawa kamika yaade bra de o to ka achajiru sagale kana ammalle radebne nadu bisara tokko digdami torba kessa digdami torba chamber ba kana mar makessanit lubbu makessanit anis isnis furaju sanit tejara oton kala chajeru sagale kun kanwan na gute medu bis eto tasay bis amma garu akka warri wangeela Kristos fudhatan jiraachuun ta'uutti jiraata malee yebak inga achwanaanis akka warra wangeela Kristos Yesus fudhatanit jiraata wangeela gooftaa Yesus akka namni jedhee miti akka waldaan jettallee miti akamo apamma wangela leje remiti wangela kana ho barbanne gara fede dum bisul dende ennis mo boda gara fede ho fondenda kana mo rabbil wa'i wangela kana ga ammo to man du badde afan man duran do bacca to men le akana to to baccu nan danda ko ennis mo boro gara fede ho fondenda kanafu gofta Yesus goftara wangelaf egum sabdan tijara biya kan akan fetti soda wayna tisel soda hagaren jenne nan tu fejra mari data eta soda ni sagale wakatan nabi walda ba yede mejra walda nakes rabbi sana ebisu naken nani jiru tajajile otoman jiru bakkan demu tokko tille walda hasalitae sagale waqatan abaje bakal wanna dur argesane ni biyatae ka as tranandura way finiftae beku duwanati tae wanni tokko wanni laal tokko to facha waqana kami wanni kunjede tane waqa gafade waqa yo kana anjere wangela ki hol labdo manta tamalla yo gar wangela ki ya debite yo wangela ki ya lallabde yani ke gar wangela ki ya hota e wat shaktu jirona kanafu waldan barakana waldan dabat waldan chufa majara debitu walda wangela la labdu bicha walda afura kullu dan gagge famtu bicha biya kenya ke satti ogga jambarana walda bayenan fajere waqayu rifani bakka patse dinam mudda orte ustati innaka tfajra bogore goret amma dubachuna tibarwachas marifi waldan argasuni walda wangela ejita ta namoto walda jata amma warra durus sanatafaqatna jabsata walda sanatafaqatna fasru waldan man waqayu warra waqayut ana isin kan ana dubacha jiru amma walda ro mifatrat mitroto injirtu manake rat matake rat warra karo guya kana guya dua kaisa Yesus Kristus dubbat amejra achira de reuna barbachesu kayjra gofta Yesus jirenya mutayjra garu lallabu ma wangela gofta Yesus kana hodemtan
jalabaatu baraka amma maali waldaan amma kanaa hundoonni ada warra adaadotaa kuni mannoonni akkanaa kun bakka jirutti nama waaqayyo tokko wajjin waldaa Torontoo keessa deeme gara waldaa hamtu manaan argamichaan gara 170 kan ta'u namtu akan mana deeme waan mul'uga noofe waan agarsiise jira maali waldaa kun duroogaa ijaaramu akkana ta'aa miti akkatti ijaaramee jira gooftaa Yesuusitti ulfaachaa jira gooftaa Yesuus keessatti waan guddaa hojjechaa jira achirraa barachuun nutti jira achirraa waan barannu jira biyya kana ugaan dhufe manni kun akkanuma dura akkanuma hagalumaaf ijaarame nama manaatiif ijaarame laata maaltu dhufe jara kana maal ta'anii farda manguddoon dudullooma bichaan waldaa keessa taa'uu danda'a achirraa maal barachuun nutti jira hafuurri waaqayyo maal nun jechaa jira kana garuu isinumaa fanniisa amma maaliif sodaattee hoggaanaan jettanii biyya keenya keessatti wangeelaa Nuugusee Roobaa yoo nama 1,000 keessaa afur jallaan iyyee ba'u achi keessatti argamee jira waldaan muluu wangeela keessatti faarfattoonni hoggaa gara gubaa'eedhaas galan afurri jallaan iyyee utuu isaan hin ijjatin yoo ba'u namni du'e hooka'u ija kiyyaadhaan deema qees bal'inaan hoggaa gara masawaadhaa hoggaa deemanii afurri jallaan iyyee hoo nama keessaa ba'u otoo isaan maxaafa qulqulluun baafatin waan akkanaa arginee jirra hundi keessan agartanii waldaa afoo darbuudhaaf konkolaataa keessaa afurri jallaan hoggaa iyyee darbu ijji keessan argee jiru maali wanni kun akkaan wanni kun jira kanammoo sodaa kanammoo maali namni hundi mataa ofii hoggaa sodaate waa baay'eetu jira mana waldaa keessatti namni hoggaa seenu qofa sodaatanii seenu mana waldaa har'a akkami maali laata har'a timirtiidha moo har'a barsiisota moo har'a magaalatti jira jedhanii dhufuuyu gaafa magaalatti jiru dubbiin inni alatti ka'a gudibbaa ijoolleen dhuftin dheechiti sun hin jira jedhee har'a isinumaa fanniisa rabbi akka nu araaramu gara kanatti akka waan nu deebisu kadhachuu garuu kaleessa akkuma jedhetti har'a irra deemuun barbaadulleedha mana kana keessa warri jirta garuu guututti wangeela waa baay'ee hojjechuu dandeessu nama gaara akkana jedhee nama nasaa hin eegne yoo hoo jabaatte garuu nama 15 harkadhee jechaa tarfee rabbi kan dhuguma maali kun gar warri azzaru kana asuma irratti gooftaa Yesuus universitii godhe kana kana wadu qabatanii kaatanii hoggaa har'aa hoo seeraan deemu hoo tokkoffaadhaan kaatan waa baay'ee hojjettu deeta mishiinaara mallee erguu hin dandeessu biyya keessatti waa baay'eetu hojjeta waa baay'ee